Filannoo marsaa torbaffaa bilisa haqa qabeessa diimokiraataa fi amanamummaan akka xumuramu ni hojjanna. Mana maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa. Manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa yaa'ii idilee 13ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeessaa jira. Waltajjii kana irratti walitti qabaan mana maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa fi bakka bu'aan paartii siyaasaa dhaloota haaraa obbo Salamoon Taaffasaa akka ibsanitti manni marichaa imala ijaarsa sirna diimokiraasii fi sirna paartilee hedduu lafa qabsiisuuf garaagarummaa yaadaa fi ilaalchaa kabajuun dhimmoota biyyaalessaa irratti waloon hojjechaa jiraachuu ibsani. Keessumaa baatiiwwan jahan darban dhimmoota hirmaannaa dhaabbilee siyaasaa cimsan nageenya waaraa mirkaneessuu fi hojiilee ijaarsaa aadaa diimokiraasii dagaagsan hojiirra oolchuun filannoo bara kanaa bilisa nagaa haqa qabeessa amanamaa fi uummata biratti fudhatamummaa akka qabaatu gochuu fi dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa gahee irraa eegamu hunda baachaa jiraachuus ibsaniiru. Obbo Salamoon naannoo Oromiyaatti filannoo gaggeessuu fi haalonni dandeechisoota jiraachuu ibsuudhaan paartii biyya bulchaa jiru faanas dhimmoota faayidaa fi birmadummaa biyyaalessaa eegsisan dabalatee filannoon nagaa bilisa haqa qabeessa akka ta'u jechaa jiraachuu himaniiru. Waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaatti itti gaafataman damee ijaarsaa aadaa diimokiraasii fi itti aanaa walitti qabaa mana maree paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa obbo Mogos Edaa'ee gama isaaniitiin paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessaa socho'aa jiran carraa gaarii fi haalawwan mijatoo jiranitti gargaaramuudhaan kaayyoo isaanii karaa nagaa fi bilisa ta'een lafa qabsiifachuuf akkasumas biyya jabduu fi addunyaa irratti dhiibbaa uumuu dandeechuu bu'uureessuuf tumsuu akka qabanis ibsaniiru. Oduu biyya alaatiin immoo wal waraansi mootummaa Sooriyaa fi humnoota Sooriyaan diimokiraasii jedhamuun kan Kurdishiin hoogganamu gidduutti dhalate morkii cimaa waraanaa qilleensa irraatis makateera. Mootummaan Sooriyaa birmadummaa biyyattii bakka kaleessa turtetti deebisuu jechuun filannoo marii dhiyeessuun humnoota hidhatan walitti yaamuu isaan ni yaadatama. Humni Sooriyaan diimokiraatik yookiin ammoo SDF ofiin jedhu yeroo fudhatus bulchiinsa pirezidaantii Ahmed Al-Sharaa ta'urra lolaanuuf wayya jechuudhaan torbee darbe magaalaa Aleppoo keessatti haleellaa jalqabeera. Haleellaa magaalaa Aleppootti jalqabame booda waraanni Sooriyaa muuxannoo lolaa qabu tarkaanfii fudhateen garicha guutumaan guututti magaalaa keessaa baasuu danda'eera. Kaleessaa fi har'a lola gaggeeffamaa jiruun waraanni Sooriyaa qubsuma waraana Kurdish kan taate Daahirii magaalaa qarqara Aleppoo jirtu to'achuun kan hime yoo ta'u loltoota isaa keessaa lama wal waraansa godhameen du'us gabaaseera. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mormuuf hiriirri guddaan Giriinlaanditti gaggeeffame. Namoonni kumaataman laakkaman dilbata darbe daandiiwwan magaalaa guddoo Giriinlaand qorraan uwwifaman irratti hiriira bahuun pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Giriinlaandiin to'achuuf yaadaa fi doorsisa haaromsan mormuu isaanii poolisii fi qindeessitoonni hiriiraa ibsaniiru. Hiriirri kun seenaa keessatti isa guddaa tokko akka ta'e ibsame yaada Giriinlaand bitamuu yookaan humnaan dabalamuu dandeessi jedhu kamiyyuu mormii bal'aa uummataa mul'iseera. Hiriirtonni alaabaa Giriinlaand harkatti qabatanii fi taappeellaa Giriinlaand gurgurtaaf hin ta'u jedhu baachuun bakka magaalaa giddugaleessaa irraa gara qunnamtii mootummaa Ameerikaatti socho'anii qorra cimaa fi ho'a gad aanaa keessatti sagalee isaanii dhageessisaniiru. Muummichi ministeeraa Giriinlaand Jens Friedrich Lensen hiriirtota waliin hiriiruun egeree oddola kanaa humnoota alaa osoo hin taane uummata isheetiin murtaa'u akka qabu cimsanii mormaniiru. Mormiin kun Giriinlaand qofa keessatti osoo hin taane biyya alaa keessattis bifa hiriira gamtaatiin mul'ateera. Denmark, Copenhagen keessatti namoonni hedduun walitti qabamanii tattaaffii Tiraamp saama lafaa jedhanii waaman mormuuf hiriirri tokko hirmaattota 10 laakkaman kan of keessaa qabu yoo ta'u dhaadannoowwan akka Hands of Greenland fi No means no jedhu bal'inaan mul'ateera. Hiriirri kun kan dhufe erga Tiraamp meeshaalee biyyoota Awurooppaa 8 irraa Denmark dabalatee labsaniin booda argachuuf gootu waliin wal qabsiiseera. Tarkaanfiin kun walitti bu'iinsa dippiloomaasii michoota Awurooppaa waliin dabaluun hooggantoota naannichaa irraa balaaleffannaa cimaa argateera.